Settingi emaila keenya wal qabatu kan faayidaa guddaa qabuu fi kan namoonni hundinuu kan emaila qabu hundi sirreeffatu qabu tokko isiniin argisiisa jechuudha. Akkasumallee irra hedduun namaa emaila bilbila irratti banatee deemuu malee maaltu emaila kiyya kanaan walitti hidhamee jira? Kaampaanii akkamtu subscribe narratti tahee jira? Maaltu beeksisa gara emaila kiyyaatiin narratti fidaa jira waan jedhamu ka addaan hin beekne nama hedduudha jechuudha. Kanaafuu mee maaltu isinirratti emaila keessan irratti hidhamee jira? Akkasumallee settingiin kun settingii akkamii kan jedhu bal'inaan isin argisiisa. Faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha daawwattoota kiyya keessafuu namoonni emaila qabdan. Bilbilli kamiyyuu emaila maleetti tokko ka dalagu hin jiru jechuudha akka kompiitara ga'utti. Kanaafuu akkamitti waan emaila keenya irratti hidhamee jiru osoo nu hin beekinillee osoo beeknullee kan emaila keenya irratti hidhamee jiru kaampaanota adda addaa warreen beeksisoota adda addaa hojjetan akkamiin ifirraa hidhuu dandeenya akka bilbila keenya irratti wanni takka nutti hin seenne eeyyama keenya malee akkamitti ifirraa hidhuu dandeenya ka jedhu isinin argisiisa jechuudha. Namoota hin beekne qofaaf kan beektan laayik godhaa bira taraa. Namoota hin beekne qofaaf viidiyoon kun nafaana bu'a. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti settingii bilbila keessanii keessa deemtu jechuudha. Settingii irratti ni cuqaastu sana booda haala kanaan isinii dhufaa suuta jettanii settingii keessan ol harkistu Google iddoo jettu tana ni filattu jechuudha. Email akkuma beekamu gaa Google wal qabata yeroo hedduu jechuudha. Kanaaf gara Google isin deddeebisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Google irratti ni cuqaastanii sana booda haala kanaan isinii dhufaa email irratti waa laaluu barbaaddan yookaan email waan kan irratti sirreeffatu settingii kan irratti sirreeffatu barbaaddan gubbaa kana irratti haala kanaan ni deebifattu yoo gubbaa kana irra hin jiraanne namoonni hin beekneef jechuu kiyya kan beektan ni beektanii fuuldura qastiitu jira qastii tanarra cuqaastanii emaila keessan gubbarratti ol ni deebifattu jechuudha. Sana booda asirratti manage your Google account tajettu ni argattu irratti cuqaasuun gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Information emaila keessanii hundaayyuu asin ilaaluu ni dandeessan jechuudha namoonni hin beekne jechuudha. Home personal info akkasumallee data and privacy ka jedhuu fi security ka jedhu ni argattu jechuudha. Kanarra isin argisiisu settingiilee as keessa jiran kana keessa gara harka bitaa gamana as harkistanii jechuudha bilbila keessan asirratti people and share tajettu tana ni argattu jechuudha. Kilik irratti gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Ifa isiniif daawwattoota kiyya eega as keessa dhuftanii security biraas dabarfatanii people and sharing ka jedhu ni argattu jechuudha. Kuno iddoo nan xiyyaan isin argisiisu kana irratti kilik gootu. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Asirra gaa waan ajaa'ibaatu jira fuula kanarra waan isin hin shakkinee fi isin itti yaadiniitu asirra jira jechuudha daawwattoota kiyya. Mee tokkoon isaa gaggabaabseetiin isinitti himaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kan akka murteessaa ta'ee itti dhufnaa durarratti salphaan isin argisiisaa jechuudha. Jalqaba irratti daawwattoota kiyya contacts ka jedhu kana yeroo irratti cuqaastan jechuudha gara contact bilbila keessan keessatti isin oofaa namoota fakkeenyaaf isin emaila kanarratti lakkoofsa isaanii save godhatan isiniif baasaa jechuudha. Akkasumallee akka amma boodallee fakkeenyaaf yeroo lakkoofsa namarraa fudhatanii bilbila keessan irratti qabatan emaila keessan irratti ufumaan save ta'ullee godhatuu ni dandeessanii jechuudha. Isallee ammumaan isin argisa jechuudha asuma keessatti jechuudha daawwattoota kiyya. Akkuma beekamu sim kaardiin namaa ni cufama jechuudha. Sim kaardii yoo isin jalaa cufame lakkoofsi hiriyyaa keessanii yookaan nama keessanii akka sim kaardii isa waliin isin jalaa hin banne emaila keessan irratti ufii isaatiin yeroo isin lakkoofsa bilbila keessan irratti guutan akka inni save isin gaafatu akkaataa isin itti godhatan isin argisa. Yoo sim kaardiillee cufame qafoo keessan irratti isiniif hafaa jechuudha. Qafoo sunillee yoo isin jalaa bade emailuma san fuutanii yeroo isin bilbila bira irratti bantan lakkoofsa nama sanii guutuu akkasumatti kontaaktii keessan keessatti isiniif bu'aa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu isa sanillee akka san godhatuuf asirratti gadi buutanii sirriitti dabaafadha. Tokkoffaa irratti kan duraan save ta'e ilaaluu fi lammaffaa irratti contact info save it from kan jedhu kana yeroo irratti cuqaastan jechuudha. Kuni fakkeenyaaf lakkoofsa duraa lakkoofsa amma haaraa qabattan amma boodan emaila keessan irratti akka ofii isaatiin save isiniif ta'u yeroo isin itti guuttan jechuudha lakkoofsa namaa itti nattan bakka kanaan save godhaa isiniin jedha jechuudha. Emaila namaa fakkeenyaaf emaila kanarratti save godhuu feetaa jedhee si gaafataa jechuudha. Isin yoo barbaaddan save gootanii bira darbitan jechuudha maqaa waliin. Kanaafuu asirratti maal gootanii saanduuqitti tana ni bantu jechuudha. Saanduuqni kun haala kanaan cufaa isiniif dhufte jechuudha. Amma cufaa dhufte jechuudha. Haala kanaan yoo cuftan emaila irratti tasumallee save isiniif hin ta'u emaila irratti illee isin hin gaafatu jechuudha yeroo lakkoofsa namaa bilbila keessan irratti guutan. Kanaafuu maal gootanii kana ni bantu jechuudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha inni kun haala kanaan bantanii dhiiftanii jechuudha. Emaila kanarratti amma booda yeroo isin lakkoofsa namaa karuma mana bilbilaatiin irratti lakkoofsa namaa guutattan ofii isaatiin save isin gaafataa jechuudha amma booda. Isa sadaffaa kanarratti yoo gadi buunu contact info from your device ka jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufaa save it contact info from your
your signed in device ka jedhu ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko emaila keessan dagatuutu mala akkasumallee lakkoofsuma namallee delete gootanii dhiisuutu mala jechuudha. Waanuma emaila wal qabatu kamiyyuu kan password haa ta'u kamiyyuu jechuudha ofii isaatiin akka inni Google irratti save isiniif ta'u godhatuuf jechuudha. Kunoo as keessatti dubbiftanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin jalaa badellee Google keessan jechuudha qabee isiniif ta'anii jechuudha kuusaa Google keessatti kuufame ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Information isaa guutuu as keessaa dubbiftanii adda baafachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Maal nuun jedha asirratti you can choose to save information about your contact from your signed in device in your Google account including whatever you contact them morphet nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya. Kana jechuun fakkeenyaaf kuusa keessan gara Google irratti fakkeenyaaf yeroo wanta tokko kan isin jalaa bade yookaan device keessan password haa ta'u waanuma kamiyyuu haa ta'u kan isin jalaa bade jechuudha waan Google wal qabatu yeroo kana isin jedhu waan Google wal qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akka password wantoota akka email wantoota akka lakkoofsa email irratti ol kaayatu kana wal qabate yeroo tokko tokko kan isin jalaa bade eessa argattu yoo irraanfattan Google keessan keessa argatuu ni dandeessan. Kuusa Google keessatti akka isinii kuufamu yoo barbaadan jechuudha. Asirratti haala kanaan sanduuqa kana ni bantu jechuudha. Haala kanaan jechuudha sanduuqni yoo cufaa fakkeenyaaf haala kanaan yoo kan cufaa isinii dhufu taate sanduuqni kun ni banamaa jechuudha. Haala kanaan sanduuqa kana banattu jechuudha. Sana boodan information keessan guutummaan guututu ufuma isaatiin Google Story irratti save isiniif tahaa deemaa jechuudha. Password keessan yoo dagattan ni argattu salphumatti jechuudha. Fakkeenya viidiyoo darbe waa'ee password email kan dagattan yookaan password Facebook kan dagattan asii argattan jedhee an viidiyoo isiniif hojjedhe irratti namoonni baay'een keenya autofill ka jedhu hin qabu eessa arganna email Google keenya hin qabu akkasumallee keessa seennee yeroo jennu passwordin keenya hin jiru kan jettanii gaafii hedduu kan na gaafattanii jirtan jechuudha daawwattoota kiyya. Sababni jechuudha wanti achi keessaa isin dhabdaniif setting anamma isinitti argisiise kana gatii isin hin baniniifi jechuudha. Device keessan cufaadha jechuudha. Maaliif yeroo isin lakkoofsa keessan save gootan yeroo isin email keessa save gootan password keessa save gootan yeroo masaniif malee save isiniif hin ta'u Google Story keessatti jechuudha save isiniif hin ta'u. Kanaafuu sanduuqa anamma isinitti argisiise kana banuu qabdanii jechuudha dirqama jechuudha sadaffaarratti kan isinitti argisiise kana jechuudha contact info from your device ka jedhu kana haala kanaan on godhuu qabdanii jechuudha. Amma boodan email ta'e password ta'e wanti email wal qabatu kan isin save gootan kan isin bilbila kanarratti banattan ufuma isaatiin save isiniif ta'a autofill keessa ni argattu jechuudha. Eessa akka argattan immoo viidiyoo darbe keessatti illee isin argisiisee ture. Inni itti aanu dhimma biizinasaatiin kan wal qabatu jechuudha. Business personalization ka jedhu ni argattu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf namoonni biizinasa adda addaa hojjetan gara email keessaniitiin promote yeroo isin irratti godhanii argamu jechuudha. Yeroo baay'ee gara emailaatiin kanan nama cinqa jechuudha. Kanaafuu yoo isin delete goona leetan delete isiniif hin godhamu jechuudha. Inni sunillee akka promote isin irratti hin taaneef isa kana dhuftanii sanduuqa kan ifirraa cuftu jechuudha. Haala kana yoo banaa jiraate beeksisni kamiyyuu yookaan biizinasni kamiyyuu isin irratti ufuma isaatiin promote ta'a jechuudha. Ni cuftan jechuudha. Akkasumallee fakkeenyaaf inni gadii kun immoo add your business kan jedhu kuni biizinasa mataa keessanii fakkeenyaaf gara emailaatiin isinillee gurgurachuu ni dandeessan yoo barbaadanii jechuudha. Daawwattoota kiyyaa amma nan barbaachisu irraan deebi'aa jechuudha. Akkasumallee isa itti aanu kana jechuudha. Inni itti aanuu fi kan amma isin argise tokkoma jechuudha. Kun fakkeenyaaf gurgurtaa keessan gara emailaatiin biizinasa qabdan jechuudha. Waanuma ta'e haa ta'u kontaktii mataa keessanii jechuudha. Qabiyyee mataa keessanii gara emailaatiin gabarra oolfatu jechuudha. Gurguratu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isin asirratti cuqaastan kallattimaan gara Google Chrome keessanii keessa isin fudhate isiniif banama sana boodan jechuudha. Haala kanaan business name fi akkasumallee business category isin gaafata. Gosa biizinasa keessaniitii fi maqaa biizinasa keessanii asirratti barreessaa isin jedhan next cuqaastanii step itti aanu keessa deemtanii jechuudha. Waan inni isin gaafatu guuttanii jechuudha. Biizinasa keessan gara onlineetiin email keessan email namarratti beeksisuu ni dandeessan jechuudha. Kan akka namni isin irratti beeksisuu kan isinillee beeksisuu ni dandeessan jechuudha. Dandeettii keessanii wal qabata jechuudha. Inni murteessaa fi inni guddaan daawwattoota kiyya kan akkaan isin kanarra murteessa jedhee an qabadde isiniif dhufe isa dhumaa kana jechuudha. Share ka jedhu kana ni argituumi irratti ni cuqaastu yeroo tokko yeroo isin irratti cuqaastan kallattimaan garana isin fidaa jechuudha. Kana jechuun gaa daawwattoota kiyya amma laal kun wanni kun hundi email keessan irratti isinitti hin dhufu mee namni wanni kun nurratti hin dhufu jettanii jirtan mee dubbadha komentii jalatti naaf barreessaa. Wanni kun fakkeenya viidiyoo kana jechuun osoo hin ta'in viidiyooleen kana akka kanaan wal fakkaatu email keessan irratti ufuma isaatiin promote ta'ee isinitti dhufa jechuudha. Ni beeksisan jechuudha. Ufuma warri kaampaanii email gara email namarratti
beeksisanii jechuudha isintu eeyyame waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanti akkasii yoo kan isinitti dhufu taate maal gootanii as keessa dhuftaniituma sanduuqa kana keessa isin raayitii akkanaatu isinii jira. Raayitiin kun yoo haala kanaan as keessa jiraate beeksisni kamiyyuu jechuudha iimeela keessan irratti ni beeksifamaa jechuudha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf viidiyoo andana dura beeksise keessatti illee mastaawoqa adda addaatu natti dhufa, beeksisa adda addaatu bilbila kiyya natti dhufa, narraa cufamuu dide viidiyoo ati barsiifte irratti illee jettanii kan na gaafatanii jirtanii jechuudha. Kanaafuu kara hundaayyuu ofirraa cuftanii iimeela keessan kana raayitii kana as keessaa kaasuu baattan beeksisni isinirraa hin dhaabbatu. Akkasumallee iimeela keessan keessa illee dileet illee hin ta'u jechuudha. Kanaafuu sanduuqa kana haala kanaan raayitii keessaa balleessitu jechuudha. Sana boodan keessaa baatu jechuudha. Amma asirratti cufaa jira kiyya haala kanaan jechuudha. Haala isin argitan kanaan kiyya cufaa jira. Isinillee haala kanaan of tahuu qabaa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan iimeela keessan guutummaan guututu qulqulleeffatuu ni dandeessu jechuudha. Settingiilee hanga ammatti isin argisiise keessaa ammallee settingiilee murteessaa tokkoon isin argisiise jechuudha. Dhuma irratti as keessaa osoo hin bahin jechuudha security iddoo jedhu kanarratti ni deebitanii jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota hanga har'aatti jechuudha isin sarchii gootanii aappiilee adda addaa isin akkaawuntii keessan kanaan iimeela keessan kanaan keessa seentanii keessaa baatan subscribe ofirratti gootanii accept gootanii eeyyamtanii jechuudha. Akka wanni isaan gadhiisan isinirra dhuftu isin gootanii keessaa baatan kan iimeela keessan kanaan wal qabatu. Iimeela keessan kanarratti waan barbaadan hojjetu haakillee godhuu ni danda'a. Maaliif yeroo akkaawuntii isaanii seentan paaswordii keessaniif iimeela keessan information keessan hunda kennitanii keessa seentan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf weebsaayitiin tokko hattuutu jira. Weebsaayitii sanillee akkamitti akka of keessaa baasuu dandeessan security iddoo jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan amma aappiileen asirratti isin argitan kun hundumtuu kanneen ofirraa balleesse jechuudha. Waan isin ajaa'ibu daawwattoota kiyya amma fuula kanarratti 3 fi 2 4 qofatu naaf mul'ata jechuudha. Hunda isaatu argatuuf as jalatti gadi buutanii inni lakkoofsan asirratti isiniif ka hanga isin keessa seentanii keessaa baatanii ni jechuudha. Jala kanatti see all ka jedhu ni argattu irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan barbaade amma argitanii wantoota fuula kiyya irratti subscribe tan hundumaayyuu haala kanaan naaf fidaa jechuudha. As keessaa isin kan bilbila keessanirra jiran ni beektan, kan bilbila keessanirra hin jirre immoo kan itti fayyadamtanii duraan itti fayyadamtanii keessaa baatan fa maal gootanii irratti cuqaastu jechuudha. Haala kana yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa ofirraa gubdu jechuudha. Kunoo asirratti gadi buutanii delete all kan jedhu kana ni argattu irratti kilik gootu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa confirm iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha. Sana booda kallattimaan keessaa ba jechuudha. Kunoo amma guutummaan guututu keessaa bahee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan ifirraa keessaa baaftu jechuudha. Aappiileen akkanaa kun fakkeenyaaf isin yeroo saniif dogongoraan seenuu dandeessanii akkasumallee wantoota adda addaa Google Chrome irraa fayyadamuuf Google irraa weebsaayitoota adda addaa irraa waan barumsaaf ta'u seentanii fayyadamuu mala yeroo san paaswordii fi iimeela keessan isin gaafata waan ta'eef information keessan guutuu itti kennitanii jirta waan ta'eef jechuudha. Maybe maallaqa illee irraa qabaachuu dandeessan akkaawuntii sanii akkasumallee yuutuuban yookaan paayipalii wantoota adda addaatiin qabaachuu dandeessanii jechuudha. Isin eeyyamtanii jirta waan ta'eef paaswordiin isaan keessan isaan harka jira jechuudha. Kanaafuu maal gootanii eeyyama agreementii duraan irratti waliif galtan san guutummaan guututu gadhiistanii ofirra adda baatanii jechuudha. Agreementii keessan eega kana as keessaa kana ofirraa balleessitanii jechuudha. Wanti isin duraan irratti walii galtan hundumtuu isaan bira ni badaa jechuudha. Ofii isaatiin ni badaa jechuudha. Isin birallee ni bada. Haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya iimeela keessan guutummaan guututu qulqulleeffatuu dandeessanii jechuudha. Aappiin amma weebsaayitii keessa seentan kun haala kanaan keessatti seef ta'e miti akka inni as keessatti amma boodallee seef hin taaneef ofirraa dhoowwuu ni dandeessu jechuudha. Akkamitti akka isin ofirraa itti dhoowwu immoo isin argisiisa. Yoo immoo ofirraa dhoowwuu baattan baay'ee gaariidha jedheetti yaada. Fakkeenyaaf wanto weebsaayitii tokko keessa seentanii isin keessaa baatanii san boodan dagatuu dandeessanii jechuudha. Kana narratti subscribe ta'e yookaan kanaatu narratti followingii ta'ee jira hin beektanii jechuudha. Garuu settingiin kun yoo banaa jiraate haala kanaan keessatti isiniif kaahaa jechuudha. Yoo banaa jiraatu baate immoo keessatti isiniif hin kaahu isin yeroo saniif keessaa baatanii garuu immoo bilbilli keessanii fi akkaawuntiin kaampaanii sanii walirratti connect ta'ee jira jechuudha. Wanti isin beeksisu hin jiru bilbilli keessanillee. Kanaafuu settingii sana ofirraa cufuu yoo barbaadan gubbaa kana mallattoo settingii ni jirti irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan barbaadee gara fuulduraan oofaa amma haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma sanduuqa fuuldura jirtu kana ifirraa cuftu jechuudha. Yoo barbaadan ofirraa cuftanii beeksisni kamiyyuu akka isin irratti hin beeksifamneef jechuudha. Yoo barbaadan ofirraa cuftu yoo barbaadan ni dhiistan. Ani immoo banaan dhiisa maaliif weebsaayitoota adda addaa keessa fayyadama waan ta'eef jechuudha. Yeroo keessaa bahee waan san haajaa kiyya xumuradhee keessaa bahee dagadhee fayoon keessaa bahee yeroo biraa yeroon taayimii firii argadhe yoo go'an bilbila kiyya keessatti deebi'ee bilbila kiyya fatta
fattashu yookaan bilbila kiyya cheekii godhu aappiilee an keessa seenee keessaa bahe san hunda haala kanaan tartiiban jala kanatti naaf ka'a jechuudha. Kanan barbaachisne irra tuqee ifirraa keessaa baasuu gatiin danda'uuf jechuudha. Settingiin kun yoo banaa naa taa'e baay'ee gaariidha jedheetiin fudhadhaa jechuudha. Guyyaa guyyaan haala kanaan iimeela keessan jechuudha to'annaa keessan jala oolchuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen kana fakkaata daawwattoota kiyya jalqabaa kaafne kanan gammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka warraa baratan abdii guutuun qaba. Yoo ifa isiniif ta'uu baate yaadaa fi gaafii keessan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa hanga irratti taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Warreen subscribe gootan galatooma like godhuu hin dagatinaa viidiyoo barnoonni irraaf qabannee dhufne xumurame barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa.